السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في أردفتوتا خين فيديو يرو دربي خيستي واي فلافيوس نموني باين أكان إسيني فيدو نموني باين نقافتني تجر إيغا قجاء الراخنا اللي فيديو واي فلافيوس والقبتو أبني رفني تجر انتلا كرولوس أورهان كوتا كودا تربفا انتلا كينيا كواي فلافيوس والقبتو أبني رفني تجر ما تدوريوان كينيا قرقودون أرانتنا فلافيوس لغما أكا بيسا كيستي ملاتتي كلمة شهادة جتشا أفان ساخيتا بيتجر لغما فلافيوس أستيني du'a akkasumas Filaaviyus namni tokko seefiidhaan diruu isaa yookaan billawaan gara duubaatiin diruu isaa ni mul'ata. Kanaaf Filaaviyus eenyutu dire? Akkasumas Filaaviyus sababa eenyuutiin fayyuu danda'aa fi kanuma wal qabatee waa'ee Orhaan illeen isaa fi aspoorchaan gaarii irraa gad utaalaniitti turan. Waa'ee isaanillee kan isinitti himnu ta'a. Viidiyoo keenya kana haga dhumatti akka daawwattan asumaan isin afeerra. Warroonni viidiyoo keenya kana isinitti tolaa jiraate laayik godhuudhaan akka jalqabdanii fi warroonni haaroo taatan chaanaala keenya sabskiraayib godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Egaa akkuma jalqaba irratti isinitti himne Filaaviyus beeysa keessatti isaa gara duubaatii namni tokko billawaan isa diree jiru ni mul'ata. Kana irratti yaadonni nama tokko akkana ja'a. Sheeyin Shaafaan Buursaa erga qabatanii booda namoota qulqulluu akka himmiineef Niilfer akkasuma Faaximaa fi Filaaviyus faan erga isaan achi keessaa bilisa ba'anii kan jiran namoota miidhaman baraarreechuudhaan keessatti ol dacha'uun lola keessa seenanii lola keessatti Filaaviyus dirame. Filaaviyus gaa akkaataan inni itti dirame namni tokko duuba isaatii dhufee waraanuudhaan namni waraane sun eenyu? Gaafiin kun namoota hedduutti uumamuu danda'a. Gaafiin isa kanaa gaa dhuguma Filaaviyus duubaa dirame. Namni isa diree akka xiinxala keenyatti yiigit ta'uu danda'a. Namni isa duubaa dire sun harki malee akkasuma huccuu fi kun hin mul'anne garuu harki isaa kan mul'isu yiigit ta'uu isaa ni beessa. Kanaaf yiigit gara duubaatii isa diruun isaa ifaadha jechuudha. Itti aansuudhaan gaa yiigit erga waraanee lola keessatti jechuudha namni tokkollee hin arkine yiigitillee gaa waan Filaaviyus sodaatuuf Filaaviyus qaamaan irra jabaa ta'eef isa gara duubaatii akka waraanee ni mul'ata jechuudha. Kanaaf erga waraanee booda lola keessatti waan waraanameef namni tokkollee Filaaviyus hin arkine yiigit ammoo dhokatee achi bahuudhaan yookaan gara biraa deemuudhaan Filaaviyus ammoo gidaaratti irkisee biraa deemuun isaa ni beekame jechuudha. Kanaaf Filaaviyus gaa erga gidaaratti irkatee yookaan yiigit diree biraa deeme booda yeroo dheeraa fudhatee erga inni ture booda yookaan erga dhiigni baay'een keessaa dhangala'ee Faaximaan arkitee Filaaviyus jechuudhaan baaragaan itti dhayitee yookaan iyyitee nama itti yaamuun isii ni beekame jechuudha yookaan akka xiinxala keenyatti akkas ta'uu danda'a. Egaa erga Faaximaan namoota itti yaamte booda Alaaddiin akkuma beekamu lolaa yookaan inni nama achi keessatti yookaan doktora maatii namoota jajjabaa waan ta'eef inni achirraa fuudhee dhiigota yeroo baay'ee irraa qulqulleessuudhaan akka inni wal'aanu hin shakkisiisu jechuudha. Egaa Filaaviyus haga kanatti ni du'a jechuun isaa xiqqoo waan nama amansiifne fakkaata. Maaliif jennaan erga dirameetume yookaan erga waan hedduu sana dalage booda akkanumatti jechuudha du'uun xiqqashoo filima keessatti waan ta'u natti hin fakkaatu. Garuu ammoo isa erga dirame booda achitti Faaximaa fi Filaaviyus wal jaalachiisuudhaaf yookaan akka isaan lama wal jaalatan beeksisuudhaaf jecha wanni kun ta'uu ni danda'a. Yoo dhuguma akka nuti jennu kanatti isaan lama wal jaalachiisuudhaaf yookaan isaan lamaan akka wal jaalatan beekuudhaaf Orhaan beetti mul'isuudhaaf jecha kan kun godhamu ta'e eeyyeen filima kutaa itti aanu keessatti isaan lamaan akka wal fuudhan ni beeksise jechuudha. Kanaaf jechuudha filima as deemu keessatti salphatti akkanatti ni du'a jee yaatu yookaan iddoon gara dhumaa kun iddoon asirratti mul'ate kun iddoo dhuma filimaa ta'uu danda'a jechuudha. Akkasumas gaa waa'ee aspoorjaa fi Orhaanii waa wal qabatu jechuudha. Aspoorjaa fi Orhaan osoo Sheeyin Shaafaa dura ce'aa jiranii Sheeyin Shaafaan isaan marsaniiti jiru. Egaa akkuma kana dura beektan Usmaan illeen gaaf tokko hallayyarraa utaalee ture akkasuma kanaan dura Haliimeen illeen gad utaaltee turte gaararraa jechuudha. Akkuma kanaan dura yaadattan filimoota hunda keessatti ni mul'ata. Eertoorul keessatti illee wanni kanaa kun tureeti jira. Kanaaf jechuudha iddoon itti gad utaalan sun lafa duwwaadha moo bishaan wanni jedhamu gaafii namoota hedduutti ta'uu danda'a. Kanaaf jechuudha iddoon sun akka xiinxala keenyatti bishaan ta'uu danda'a. Achirraa baraaramuu ni danda'an jeetii yaada. Kanaaf achirraa baraaramuun isaanii parsantaa 90 ta'uu danda'a jechuudha. Asumaanuu warroonni haga amma adda hin beeyniif Filaaviyus carraan jiraachuu isaa ol aanaadha inneeti yaanna. Garuu ammoo yooniif akka biraa godhanii kan ajjeesan ta'e sababaa itti du'eef xiinxala itti aanu keessatti qabanneeti dhufna. Kanaaf kan akkanatti akka hubattan barbaanna warroonni Filaaviyus akka du'u hin barbaanne koomantii jalatti nu barreessuu hin dagatina. Akkasuma viidiyoo kana laayik godhuudhaan viidiyoo keenya ol kaasaa isiniin jenna. Galatooma nageetti nuuf tura.